Akkam nagaa jirtu maatii waatiin alaamanni isin nagaa ummata oromoo maqaan kee roobsan waabeeti fiilmii kariidha. Xiyyeeffannoo guddaan ammoo dokumantarii fiilmii irratti xiyyeeffadhee hojjetaa jira. Dokumantarii fiilmiin ammoo akkuma beekamu waan barnootaaf oolu kanuma wal qabatee dokumantarii Ateetee Ayyaana Haawwotaa kan seenaa duudhaa fi aadaa ummata keenyaa kan ganamaa haala bareedaadhaan kan agarsiisu sirna siinqee yookaan ammoo sirna Ateetee qofa osoo hin taane sirna kootti dhufee sikkoo mandoo bareechisee kan isin agarsiisu falaasamni uummanni oromoo uumaa fi uumee ganamaa irratti qabamu maal akka fakkaatu dokumantarii kana keessatti haala gaariidhaan laalamaa ture. Responsiin nuuf kennamullee baay'ee nutti tolee jira, hamilee nuuf hiree jira. Amma immoo Minnesota isin bira dhufee ilaalamuudhaaf jiraattonni Minnesota fi naannawa isii jirtan akka irraa hirmaattanii November 16 Sunday 5 PM Delta Hotels Minneapolis Northeast dha yookaan ammoo information jalli kanaan argachuu dandeettanii irratti hirmaadhaa. Koottaa, daawwadhaa, support nu godhaa. Agarsiisa kanarra itti argamuun keessan ammoo hamilee nutti horuu bira darbee dokumantarii lammaffaa waan seenaa kanaan wal qabatu waan aadaa uummata oromoo kana leellisu akka hojjennu nu gargaara. Sunday 5 PM November 16 achitti wal arginaa. Yaabootii nurraa hin hafinaa. Turtii gaarii.